Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftootaa fi daawwattoota chaanal yuutuubii Kamaal Abbii. Nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Alhamdulillah. Egaa har'a appilikeeshinii bareedduu takka isiniif qabadhee dhufee jira. Faayidaan appilikeeshinii tanaa immoo bilbilli keenya hogguu inni guuteetiin nu rakkisu jechuudha. Viidiyoo garaagaraa wantoota garaagaraa nu buusuu didu akkasumas nu fudhachuu didu. Kanaaf egaa furmaata kan taatu walumaa galatti bilbila nu jalaa guutee waan garaagaraa fudhachuu nuuf diduuf akkamitti osoo wanti keessaa qabnu sun jiru haala salphaa ta'een akka ajaa'ibaatti nuuf hojjechuu dandeettu isiniif qabadhee dhufee jira. Appilikeeshinii akkaan namatti toltudha dhugaa isiniin jedha. Egaa isinirraa wanti barbaachisu viidiyoo tana hanga dhumaatti daawwachuu qofaadha. Kanaaf gaa warri hanga har'aatti chaanaal yuutuubii kiyyaaf maamila hin taane yuutuubara keessanirra seenaatii Kamaal Abbii jedhaa loogoon isaa isa kana irratti barreessaa sana booda sabskiraayib itti tuquudhaan mallattoo alaaramii tuqaa isaatii ol kan jirrutti tuqa. Hoggaan viidiyoo takka gadhiise battalatti isin bira gahaa irra fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa gara barnoota har'aatti hoggaas deebinu appilikeeshinichi tuni pileestoorii keessanirraa argattu jechuudha. Pileestoorii keessanirraa argattu. Liinkii isaa diskiripshinii irra isiniif godha. Maqaan appilikeeshina tanaa ishee kana jechuudha. Viidiyoo kompireejar jedhamti. Ishee kanarratti tuqaasuudhaan keessa seentu. Hogguu keessa seentan akkanatti isin waan gaafatuuf allahu kan jettu kana al takka tuqaastu. Piroosesii garaagaraa hin qabu jechuudha. Egaa viidiyoo keessan keessa jiru hedduudha. Fakkeenyaaf viidiyooleen garaagaraa meegaabaayitii guddaa qabatanii bilbila keenya akka guutaniif sababa ta'u jechuudha. Fakkeenyaaf asirra ilaaltan viidiyoo kun meegaabaayitii 391 meegaabaayitii qabatee jira. Kun 410.9 meegaabaayitii qabatee jira jechuudha. Kanaaf gaabootaa hedduu na jalaa qaban. Isaan kana harka lamaa sadiin dachaadhaan akkamitti gadi hir'isnee viidiyoon kun kwaalitiin isaa haalli qulqullinni viidiyoo isaa osoo nu jalaa hin badin haaluma qulqullina qabuun meegaabaayitii isaa bichaa gadi hir'isnee akkamitti akka fayyadamnu isin garsiisaa nafaana ja'a. Egaa mee viidiyoo kanarratti hogguu dhoofne ammas kompirees viidiyoo kan jiru kanarratti hogguu dhoofne viidiyoo 390 meegaabaayitii ture san paarsantii 50 nuu gadi hir'isu nu ta'e meeqa 149 ta'a jechuudha. Hangi inni gadi bu'ee hubadhaa gaa. Waaw! Kanaaf gaa amma mi'aan viidiyoo biraa tokko gadi buusee isin garsiisa. Mee viidiyoon kun meegaabaayitii 75.6 qaba. Amma haala kanaan jechuudha. Isa kanarratti al takka ni tuqaasna. Kompireet viidiyoo kan jiru kanarratti al takka ni tuqaasna. Egaa sana booda asirratti haay kwaalitii kan jiru kanarratti jiraachuu isaa cheekkuutan wanti sarara buleen ture. Sababni isaa law kwaalitii irra gootan qulqullinni viidiyoo keessanii gadi bu'a. Kanaafuu asirra jiraachuu cheekkuutanii jechuudha haala kanaan. Sana booda gara gadiitti buutan paarsantii 25 yoo hir'isne meegaabaayitii 7.9 waaw dachaa meeqaan akka bu'e ilaaluu dandeessu. Meegaa 50 yoo buusne 50 bakka inni dhufu ilaalaa akka ajaa'ibatti. Mee 50 gadi haa buusnu harka dachaa hedduu. San booda obsaan eeggattu hanga paarsantii kana akkana xumurutti jechuudha. Obsaan eeggattu. Egaa haala saffisa qabu kanaan isiniif xumuruudhaaf qophii irra jira. Haala kanaan xumuree jira. Ammas gara duubaatti deebitu. Ammas asumaan gara duubaatti deebitu jechuudha. Ammas asumaan gara duubaatti deebitu. Egaa haala kanaan gadi harkisuudhaan asirratti isiniif baasa jechuudha. Mee irratti cuqaasa. Viidiyichi ammaa kana jechuudha. Meegaabaayitii 22.7 meegaabaayitii meeqa ture? 75 wayii ture jechuudha. Waaw! Harka meeqaan akka gadi bu'e ni arguu dandeessu. Erga haala kanaan inni ta'e booda hin dhumanne ammas bakka tuqattii kanarratti cuqaasuudhaan gara duubaatti deebitu. Sana booda iddoo dura keessaa argattan sanarratti deebitu. Kana booda viidicha sanirra dhuftu kun amma 75.6 kan ture kana al takka gad cuqaastu. Kana booda diileet bakka jiru irratti cuqaastu. Sana booda okee jettaniin. Sababni isaa yoo nuti achitti dhiisne innis akkasuma jirutti taa'ee kunis itti dabalama kan duraa irra iyyuu bootaan nu jalaa guutaa jechuudha. Erga isa balleessinee hoo ammaa asiin gara duubaatti ni deebina. Kompireesd viidiyoo kan jiru irraa dhufne meegaabaayitii 22.7 nu deebi'ee jechuudha. Haala kanaan viidiyoo hedduu meegaabaayitii guddaa qaban paarsantii hedduudhaan gadi xiqqeessitanii haala kanaan yoo meegaabaayitii isaa gadi buustan kwaalitiin viidiyichaa haaluma jirutti ta'eetiin iddoo keessan ammoo baay'eetti isinii qusataa jechuudha.
Waaw appilikeeshinii akka nama gammachiistu miti ree. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Viidiyoo keessan hunda isaatu jechuudha. Haala kanaan meegaabaayitii isaatti keessatanii bilbilli keessan akka hin guunne sirreeffachuu dandeessu jechuudha. Waaw namatti tola. Egaa viidiyoo tana erga daawwattanii gaatan booda hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatina. Laayik kooment godha. Laayik kooment. Egaa har'aaf nuga ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim chaanal yuutuubiin kiyya Kamaal Abbiidha. Hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.